Haceen yeroo lubbuun jirutti albeemii sadaffaa isaa hojjetaa jiru gaafiif deebii OMN waliin taasise irratti dubbatee turus albeemii itti dadhabee hojjetaa ture san bu'aa dadhabbii isaa osoo hin argin kichuu cite. Ta'us jabina maatii fi hiriyoota isaatiin albeemichi qophaa'ee waxabajjii 28 bara 2021 akka lakkoobsa warra Awurooppaatti eebbifamuun uummata isaa bira gahe. Hojii inni itti dadhabee osoo bu'aa dadhabbii isaa hin argin bira ajjeefamee maatiin isaa uummata Haceen jiraataaf ture biraan gahuuf dhama'aa turan kana guyyaa eebba CD isaatiin duraa fi boodaas bineensonni YouTube irra guutan hojii gootichi kun itti dadhabee osoo gatii dadhabbii isaa hin argin biraa karattafe kana hatanii YouTube irratti gadi dhiisuun bineensummaa isaanii ifatti agarsiisan yoo ta'u Oromoon Oromummaa isaanii gaafii hin dhiyeessine bineensota hojii gooticha kanaa YouTube irratti fe'anii ittiin daldalan riippoorti godhuun hojiin gooticha kanaa YouTube hattootaan rakka bu'uuf gahee guddaa taphatan. Ammas jabaadhaatti fuufaa jedhaati waan namoonni yeroo Haceen lubbuun jirutti carraa isa waliin wal argu argatanii turan waa'ee Hacee ilaalchisuun Haceef ragaa bahan isin biraan gahaa. Ammas hagadhumatti nafaana tura. Saamu'eel Baqqalaa Garbaa akka jechuun fuula Facebook isaa irratti maxxansee ture. Jireenya koo keessatti Hacaaluu si'a tokko qofaa argeenii waliin haasa'e. Guyyaan sunis borumtaa gaafa Baqqalee Garbaa mana hidhaarraa hiikame ture. Namootatu manatti baay'atan waan tureef isaaniin keessummeessuuf asiif achi utuun jedhu saaloonii keessatti Hacaaluun taa'ee Baqqalaa waliin haasa'a. Yeroo jalqabaaf waan ta'eef kanaan an isa arge gaggabeen dhaabadhee ilaalaan. Eegasii Baqqalaan na waame. Kottuu Hacaaluu dubbisiin naan jedhe. Yeroon itti dhiyaadhu Hacaaluun lafa ol ka'ee na dubbise. Hojjaadhaan gabaaba garuu simboo fi onnee leencaa akka ati dirqamaan isa kabajdu si godhu qaba. Namoota isa beekan baay'ee gaafadheera. Hacaaluun lafa itti argame hundatti isa faranjoon life of the party jedhan ture. Lafa inni jirutti kolfaa fi tapha bareedatu jira. Hacaaluun Oromoof madda gammachuu tokko ture. Gaafa isa galaafatan gammachuu sana nurraa fudhatan. Inni isaan gahu didee jennaan immoo ajjeechaa isaa deebisanii paartii dhiiga Oromoo keessa jiru irratti sababeessan. Ajjeechaan Hacaaluu akka ajjeechaawwan gurguddoo kana dura turanii otoo deebiin argatin hafeera. Sababni isaa immoo isuma galaafateetu qorannoo yakkaa geggeessaa jira waan ta'eef jedhee barreeffama isaa yoo goolabu. Namni mootii Abeeltii Tufaa jedhamus akkas jechuun waa'ee Hacee fuula Facebook isaa irratti barreesse. Hacaaluu waliin badaa walitti hin dhiyaannu. Tarii inni maqaa kooyyuu hin beeku ta'a. Lafa qophiiwwan aartii waliin wal qabatan jiran irratti darbee wal argina. Nu dubbisee dhufee taa'a yookaan deema. Haceen yoo si dubbisu taa'aa jira taanaan ol ka'ee yoo dhaabbattee jirta ta'e ammoo si ammateeti. Kanaan ala Hacaaluu akka nama kaanii waltajjiidhuma irratti hin arga. Garuu guyyaa tokko ganna bara 2019 sagantaa OSA yeroo jalqabaaf biyya keessatti qopheesse irratti sagantaa baniinsaa hirmaannee sa'aatii laaqanaa hiriirre. Akka carraa duubaaf fuuldura turre. Laaqana fudhannee minjaala tokko qoodanne. Hacaaluun yeroo weellisu malee yeroo haasaa toora qabsiisee haasa'u gaabsanaan arge. Hubannoo inni waa'ee siyaasa Oromoo qabu, quuqamni inni saba bal'aa kanaaf qabu, haasaa keessaa gurra keessaan onnetti qaacilu. Dubbii tiraa qoosaan makee yoo dubbatu namni wajjin hin kolfine, afaan hin banne, tole jedhee hin dhageeffanne hin turre. Ijjeen isaa garramummaa fi gootummaa wal duukaa ibsu. Harka raasee nyaara guduunfaa yoo dubbatu onneen ofii waliin goolamti. In kolfaa sagaleen kolfasaa ammayyuu gurra koo keessa jira. Ergasii Hacaaluu ijaan malee harkaan qabadhee hin dubbisne. Carraanis badaa walitti nu hin finne. Guyyaa tokkoon wajjiin haasa'e. Guyyama san maqaa koo itti himee wal barre. Gaafasuma nagaas itti dhaamadhe natti fakkaata. Gaafa wajjiin jiraatan waan waliin dullooman namatti fakkaata. Takka takka addunyaan fuggisoodha. Gadhee lubbuu namaaf hin ooneef umrii laattee kan jiraachuu maluun daftee geggeessite. Gadheen namaa qaalii fudhattee qaanii namatti uwwiste. Siyaasa kanaaf hin jibba. Fedhiitu sirna hooggana. Tokko galaafatanii ittiin daldalu. Gatiin lubbuu siyaasa keessatti akka mallaqaati. Ittiin jireenya foonii buufatu. Korma koo haqa kee Rabbi siifaa barbaadu ati boqadhu. Warri si galaafatan hirriba nagaa hin rafin. Akka nama dhuunfatti ilaalchaa fi amantaa garagaraa qabaachuu malla. Anii fi ati garuu dhiiga tokko warra abbaa tokkooti sin kabaja. Hedduun si kabaja nagaatti. Mootii obboleessa kee irraa jedhee innis barreeffama isaa yoo goollabu Dr. Nuredin Luke akkas jechuun fuula Facebook isaa irratti maxxanse. Hacaaluu dhiheenyarraa guyyaa arfan takka argeenii ture. Inni jalqabaa gaafa awwaalcha yookaan gaggeessaa koloneel Aliyyi Cirree ture.
Baalee aanaa madda walaabuu iddoo maddaa jedhamtu lafa jeneraal Waaqoo Guutuu fi koloneel Adam Jilootti awwaalaman lafa burqaa walaabuutti burquu fi ka'umsa qaroomina Oromoo jedhamtee fudhatamtu sanitti yeroo jalqabaaf ijaan arge. Gaafas konkolaataan isaanii karatti jalaa bal'anaan xiqqoo barfatee dhufe. Yeroo inni achi ga'u argannamu keessattuu dargaggoon gara inni jiru sanitti deemuu eegalan. Iddoon gaddaa sun namoota Hacaaluu arganiin gammachuun guutamte. Dargaggoonni ol baadhatanii kun gara na buta, kun ammoo harkumaan isa tuquuf garas buta. Kun dhungachuuf itti fiiga, kun suuraa waliin ka'uuf itti deema. Jidduu kanatti akka inni miidhamneef cinaan ammoo uummata isa marse kana irraa dhoowwa. Wanti gaafas achitti isaaf ta'ame adda ture. Sandura Oromoon Hacaaluu sadarkaa saniin akka jaalatu hin beeku ture. Gaafas jaalala guddaa uummata Oromoo biraa horachuu isaa arge. Kun eegaa otoo inni galma barkumetti roorroo didee sirra marsee maaliif duuta mana teessee jedhee hin geerarin dura. Kan lammataa yeroo tokko artist Faayisaa Furii konkolaataan garagaleeni hospitaala waliigala Nageellee Arsii yookaan hospitaala Dr. Guddataa Hinikkaa ciisee yaalamaa ture. Yeroo san achi dalaga ture anis. Hacaaluu fi Jaamboo Jootee isa gaafachuu Finfinneerraa ka'anii dhufan. Kutaa inni ciisee jiru itti mul'isne. Sanaa booda gaafatee inni jajjabeesseenii ture. Inni achi dhufu argee namni hedduun wal waamee suuraa wajjiin ka'aa ture. Booda namni garmalee baay'annaan Dr. Guddataan harka isaanii qabanii isaan lachuu hanga konkolaataa isaanii fidanii geegessaniin. Gaafas gara laafummaa fi namummaa gaarii qabaachuu isaa arge. Kan sadaffaa ammoo gaafa jala bultii sagantaa hundeeffama waldaa Hakiimoota Oromiyaa yookaan OPA hoteela Ililliitti haakimoota afur wajjiin dubbisneen. Hacaaluun ambaasaaddara waldaa Hakiimoota Oromiyaa ta'e waan filatamee fi innis tole jedhee waan fudhatee tureef waan tokko waliin dubbachuuf ture. Gaafas waan keessa darbe. Waan qabsoo Oromoo fi waan hedduu nu taphachiise. Waan hedduu irraa baranne. Murannoo fi gootummaa isaa irraa argine. Xiiqii fi jagnummaa inni qabaataa ture ajaa'ibsiifanne. Hacaaluun nama jaalatamaa gara laafessaa fi goota sabaa ture. Biyyoon itti haa salphattu. Hundumti keenya wallee inni hojjetaa ture kana kan bifa siidiin qophaa'e. Orijinaala isaa qofa bituun amantummaa fi jaalala goota sabaa kanaaf qabnu mul'isuu qabna. Galatoomaa jedhee innis barreeffama isaa goollabe. Haceen yeroo lubbuun jirutti yakka tokko hin hojjanne. Oromoo fi Oromiyaaf jiraachuu isaatu yakka ta'ee kichutti kutan. Nama gooticha kana kichutti kute Rabbi kichutti isaa kutu jedhaati asumaan xumuraa waan gammatti nafaana turtaniif galatooma alfaadhaa fayyaa ta'a.